السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليين سلاما كان كريستانا خي سلاما بوليين كيا وبوليتين كيا توني وبوليتين كيا توني ومنا مستشفى نفي خي سجرتي وكا قران جرتي مكاشي مچوم بيتو مكا ورشي مچوم بيتو ako manawa takunan dalaga dajatti biya bate hino anu nanfetu argati ya nanfetu no na rafsiti ogaran bira dufena lolti makani shit matani shit qamada qamni shi honilleen irru qabamilli shi honilleen ke dabbatu fi riyad rasati darbani no mustashfa badiya shumesi jirti badiya na fi jirti obleyan kiya intalatana ambasi biranga ambasi Ethiopia biranga ambasi Ethiopia biranga hadra ya obleyan ki rabbi bjajja ka islama kan kristana ترمد في أبلية wanni ammaan tana deemaa jiru waan qalbii nama cabsuu viidiyoo kana argeeti hedduuta kanatti dhagahame hedduuta akka dhugaan isaanii baay'ee takka qalbii keenya cabe guyyamarraa dhugaan isaanii jira nama dhibameerra nama akkanatti viidiyoo namni akka koo jechuudha dhugaan isaanii viidiyoo nama yoo arge waan hin taane yoo arge ijoollee rakkattuu homaa asirratti miidiyaa kanarra yoo arge hedduuta kan dhibbadha hedduuta akka jechuudha hedduuta kanatti dhagahama akkuma viidiyoo irratti agartan kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا كي جرى جرتو بقى جراتني أشياء هركفوني وروني عمنتي براس هردفتني وندمتي كيسانو بقى جراتني بقى جرتني تنجيني سبحانه حاجراتو أكما أجرتني فيديو رتي أجرتني أبوليتي تينتنا والله فيديو نسي هدو تكا قلبينا ما جبسا هدو تكا جتشو أكما أجرتني gaafa isii fayyaa qabdu dalasseefattee gaafa isiin fayyaa qabdu itti fayyadamaa turte har'aan tana gaafa isii fayyaa dhabdee fuutee hospitaalatti darbitee jechuudha. Hospitaala san keessa hoggaa 10 jechuun obboleewwan tiyya hoggaa 10 jechuun dhibamaniitii miti fayyaa qabaatanii gaafa diqqoma yaada wayii keessa seenanii tarii dalagaanuu namaa ta'uu diddee manuma san keessa jechuudha. Fakkeenyaaf amma manuma madamii keessa gaafa madamiidhaan walitti aarte hedduu takka se cenqa hedduu takka jechuudha. Gaafa fayyaa dhabanii tarii afaan beekuu dhabuu dandeetti osoo afaan beektee jiraatte hagana hin miidhamtus hagenas hin rakkattus hagenas umurii ishee guutuu mana yaalaa san keessa hin teettu jechuudha. Hoggaa 10 jechuun mee assaaba mee itti yaada hoggaa 10 jechuun baay'ee takka ulfaatti har'a tana umurii ofiillee bitattee fayyaa ofiillee dhabdee kuno maatii ofiillee hin beektu lakkoofsa takka harkaa hin qabdu nama hin beektu hin dubbattu akka isin agartan kana ija qofaan nama laalti akka obboleettiin teenya viidiyoo horaa abdituun jettutti illee olkaateellee dhaabachuu hin dandeettu jismi irratti dadhabee jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa dhibamee jedhee dirqama nama isa yaaluu barbaachisa. Nama isa cinaa dhaabbatee ol qabee gaqqabee jedhu barbaachisa malee gaafa osuma ciisan namnummaa fayyaa qabuyyuu gaafa ciisaa oole jismi isaa kun yoo achi ka'e dhaabbatee hin danda'u jechuudha. Har'a isiin tun immoo bakka ciistu sanitti yaala gahaan argattu nyaata gahaan argattu namni dhibeen kun itti siqee irraa siqee mana yaalaa san keessatti dhugaan isin jira yeroo takka takka nama kana jara kanaayyuu hin galateeffadha ummatuma arabaa kanaayyuu jechuudha. Maaliif har'a baasanillee gad darbuu ni danda'an duuteellee jiraatte akka fedhasiiti akka rabbi isii jiraachisetti haa jiraatullee jedhanii ofirraallee gabbaasanii hospitaala san keessaallee gabbaasuu ni danda'anii tarii immoo akka barbaadan marfeenillee akka barbaadan godhanii ajjeesuullee ni danda'an garuu immoo akkanatti haga saniyyoo yaalallee gahaa kennuu fi baatanii haga suu badalanii haga ammaa waggaa 10 kana achi keessa jiraachisuun isaaniillee hedduu sana dinqisiifadha. Akkasuma har'aan tana lakkoofsa maatii hin beektu isin maqaa ofiillee himataa hin jirtu maatiillee himataa hin jirtu wanni fedhallee yoo ta'e wabbaa fedhallee yoo hollaalee haadhaaf abbaa ofii nama hin hollaalu viidiyoo kana akkuma agartanii sheer godhaatii fi dhugaan isin jira sheerii fi laayikiin keessan hedduu takka fayyada hedduu takka jechuudha. Ammaan tana miidiyaa kanarra yoo agartanii ijoollee teenya karakkattee ka cinqamtee ka madamiin mana itti cuftee ka sadarkaa ajjeesurraa madamiin geette osoo madamiin isii quba hin qabaatin rabbii gaditti
namni dhaqqabaa jira jechuudha. Sheerii fi laayikiin keessan waa hedduu fayyada, waa hedduu jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa har'aan tana maatiin isii mucayyoo tanatti argamuu danda'a. Ni argamallee inshallah ni argatti. Eega hagana viidiyoon isii akkana as bahee jedhee furmaata takka ni argatti. Haga maatiin isiillee itti argamu ilmaan Oromoollee ka biyya Suudii keessa jiranis dhimma furmaata tokko laataniif jedhee abdii guddoon qaba. Maatiinis tarii maatii baadiyyaadha hundi keenya ni beekna. Maatiin baadiyyaadha garam sunna akkam taana osuma yaadaan keessi isaanii cinqamu har'a bilbiltii boruu bilbiltii ammaa bilbiltii baatii kanarraa baatii kana osuma jedhanii ammata kana hunda qoxxorsiisanii jechuudha. Tarii sabrii irraa fuudhanii haadhaaf abbaan ofii nama hin sabbartu haga waan takka dhagahanii jedhanitti miti dhagahuu miti nama biyya namaa keessatti amirii ta'e tokko wallaahi maatiin hin sabbaru. Maaliif waan ofii isaatiin janaasa isaa dhiqatee waan awwaalanneef hin sabbaru jechuudha. Maal huma bahee baqaaluma eeganii huma itti ol seenu se'anii jechuudha. Akkuma sanii haadhaaf abbaa isii hin sabbartu malee yoo tana ka sabaranillee inuma jira jechuudha. Isiidha malee akka carraa ta'e kunoo isii tana har'a viidiyoon isii as bahi malee kadaraa viidiyoo as hin baane ka kana caalaa rakkoo cimaa keessa jiru ka du'ee haga ammaa tallajaa keessa jiru hundi keenyaayyuu ni beekna jiru biyya namaa tana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Waa hedduutu jira. Rabbiin garuu akka nagahaan bahanii nagahaan nama haa galchu. Akka itti bahan beekan malee akka itti galan rabbitu beeka. Nu hunduu ni dalaganna jira malee namni hunduu ni dalagadhee jijjiiramee biyyarraa baha jedha biyyatti deebi'a jedha malee namni rakkoo akkanaatiif saaxilamaa yookaan immoo waan akkanaatu narra gaha jedhee yaadu takkallee hin jiru. Inshallah ka rabbina kuma nagahaan baanii nagahaan nu haa galchu. Obboleewwan ta'ennallee warroota rakkoo keessa jiran rabbiin rakkoo san keessaa isaan haa baasu. Hunduma isaanii baay'ee takka namatti ulfaata, baay'ee takka namatti dhagahama. Dhugaan isaanii jaabaqa viidiyoo kana argee jechuma na harkaa badee hunduma jiru wallaalee hedduu takka natti dhagahame hedduu takka keessi koo nama daa'e jechuudha. Guyyarraa wanti arganii waan gaarii miti dhugaan isaanii jedha waan sammuu nama cinqu jechuudha. Nama cinqamerraa akka kiyyatti nama cinqisan keessa jirurraa warri isaan wajjin cinqamaa jiru warri miidiyaa kanarra jiru warri isaan qarqaaruudhaaf kallattii hedduun tattaafataa jiru dhugaan isiniin jedha. Isaan hagam cinqaman nu ulaalle akkanatti qalbiin teenya nu cabu isaan hagam cinqaman kan jedhu akka hedduu akkanatti dhagahama. Obboleettii teenya inshallah rabbii aafiyaa isii kennee fi rabbiin aafiyaa isii akka gaafa jalqaba maatii ofii biraa baatutti rabbiin deebisee fi nama maatii ofiitti nagahan deebi'u rabbi isii haa taasisu. Namni kun kan yaadarraa teettee yaaddee dhiberraan dhibee jechuudha. Dhiberraan dhibee ide'atee jedha sammuun isaa deema. Akkasuma isiin adda yaada hedduurraa jechuudha. Dhibee deebisee maatii dhabuu deebisee lakkoofsa of harkaa dhabuu deebisee waggaa 10 dura madamiin mana yaalaa keessa gatte jechuun waggaa 10 san silkoonni kun kanatti immoo baay'anne jechuudha. Maaliif silkiin hogguma 7-8 asii akkanatti namni hundi harkatti qabatee dhiqarraa haga guddaadhaatti fayyadamaa jira malee saniin dura baay'ee hin jiru. Namni gaafa biyyarraa bahu tarii lakkoofsi maatiyyuu qabaachuu dhabuu dandeetti. Lakkoofsa ollaa qabattee bahuu dandeetti. Lakkoofsi waraqata irratti barreeffatan nama jalaa baduu danda'a. Waa hedduu jechuudha. Sammuudhaan immoo waa qabachuu jechuun ulfaata.